irreecha reena qabne yoo seenaadhaan beeku. Irreecha naqamne garuu masqala dhaqqabdanii. Masqala sana eessatti gubaa turanii akka haala akkamiitiin gubaa turanii biyya akkamitti walitti dhufaa turanii. Alatti maal seete namni asitti dhufaa gaasaanii asitti dhufaniiti wanni tokko siin qophaa'a asitti akka dambiitti macheem sabni keenya akkuma beektanii hundumtuu hin qophaa'a san booddee sa'aa booddee gaa asiisaan isaan ajibamanii deeman abbaan kiyya jarri baqaayaa taphachaa heddisaa maalii jedhaniiti masqala addabaabayii amma masqala addabaabayii jennuusi achitti guban. Maal jedhama maqaan isaa? Keelloo masqalaa jedhama. Akkasii waa kanuma jedhanii. Keelloo masqalaa keelloo gubaa. Isaantu achitti erga wannoo jedhee booddee immoo keenya abbaan keenya achitti wannoo gubee asii deebi'anii dhufan. Fillabiitiin sun immoo nama wannoon jiru sun immoo dhaqqabe isaa horiiti. Amma filuhaa alakki filuhaa muti. Aboota amma masqala addabaabayii kun jiraati paarkiingii namni fillabiitii giyoon jarbaa. Giyoon jarbaa amma turisti ምናምን እንጂሩ መስቀል አደባባይ እንጂራቲ ፊለፊቲ ሰንጋላልቱ giyoon imperialii jira mahaalii sanii kiftiidhaaf bakka hidhamtu hin jiru achi as mahaal bakkee sanitti filuhaa horiin isa nan beeku isa bira ga'ee horii achitti horii obaasna horii obaasna achitti hundumtuu dhufan bakka hundaa dhufan qalqallaa zuura achi dhufan yeroo tokko gaangeen teeyyaa isaa wajjin galteeti muloola argamu. Achi dhufanii wal beekna achi indagamu alakkanaati jennaan nuu deebisan wal beekanii beeksisan isaan gaangeen keenya achi dhufee kana nan beeku. Yeroo sana waa'een qeesiitii fi taabonni achitti ba'ee maal wanni jechuu kun hin jiru. Masqala addabaabayii jiru. Qaqqaa gubaa bichaadha beeksisan. Amma akkamitti kan masqalli kan masqalaa ta'e kan wanni ta'e. Amma gaa isin agartan jechaadha. Mootummaa meeqa gaanam Haayile Sillaaseen jira Dargiin jira Wayyaaneen jira amma kana gaa. Gizesa akkuma feenitti gaa'ee akkuma tolutti. Mali wanni keessa jaamu achi hin jiru yeroo sana Oromoo dhumatu fidee achitti masqala gubatee galamee waan qeesii waan taabota waan wanni jaamu tokko illee hin jiru. Baannoo taabonni jira mashee bakka hundatti jira. Taabota jira malee. Jira hunduu gorgisiinis jira gizesa dur umurii keenya caalaa dur onnoo jedhe. Gini achitti namni keenya taphatee heddisee gubeeti deema. Kan gubu Oromoodhuma malee. Taabonni amma kan masqalli namni Finfinnee keessa jiru hundi guba sanuma gaa'ee jiru sanuma hundumtuu bee rakkoodha. Isaantu qabsiisa. Amma bara kamitti qabsiisaa turan isaa? Amma umurii isaanii? Amma dargii jijjiira amma dargiin dhufutti akkanuma godhanii jiru ani mamaa gisee illee wannan astaawwasuun qabu wannan yaaduun qabu. Hora Finfinnee reeffannaa hoggaa sana ijoollummaadha irree wanni isinitti. Isaa ishee minaalbaata ishee yoo beekte malee ani hin beeku. Finfinnee gisee irreecha sana hin beeku. Ergasii qabbannaatti fa'aa irreeffachaa turre erga irreecha dhorkamee booda achi. Isa sin akkamii? Isa kun jecha tokko jetti turteeyyuu malkaa qabbanaa keessatti erga dargiin dhufee booddee dargiin 67 achi erga fudhatanii booddee malkaa qabbanaa kanatti warra abbaa korraa warra tukkee beenyaa warra intala ilma warra lamituu gabree warra gulummaa gabree fi warra araddoo badhaanii ta'anii fayyisaan malkaa sanitti deemanii malkaa qabbanaa kanatti bulbula kanatti ni irreeffatu. Waggaa lamaan sadii duraan gini 60 dabaleen 64 irratti du'e. 64 irratti du'anii amma 62 moo dabaleetu qabsiisaa ture jetti akkuma boleecha kootutu qabsiisaadhaan. Gaa waggaa dhufanii ilaali warri galaan guutuu hin dhufa. Diggisiin asittis mana fayyisaattis hin diggifama warri galaan obboleettiin isaanii achitti heeruman. Galaan arrabsa warra qumbii kallacha dagaagaa kan jedhan hunduu faradoodhaan dhufa walitti gaa akka kinoo amma iddootti ati taabota jettu sani taabonni yoom akka ijaarame achirratti barreeffamee jira. Dura Finfinnee keessatti birbirsa goorootu ijaarame 1889. Aduwaarraa waggaa dhufanii ijaarame malee achi booddee mana akaakilee keenya diinagdee hayyuu naaduu buqqisanii 1910. Yoosef sadaffaa Raagu'eel 1928 irratti barreeffamee jira. Deemanii aragaa isaan fuuldura gini batiskaan hin jiru. Achi booddee beeta mangistii sanii zuura erga birbirsa gooroo Yoosef kan erga dhaabanii booddee
masaraa san qabate. Sillaasee Gabreel Maariyaam akkana godhanii achi keessatti duudhaa Oromootu achi keessatti abaabayyuu keenyatu achitti obbaatiin isa dhalatee jira Sarrawwaa. Lumeenuu gallakkisee bee moojoo bootaraa wajjin gara moojootti deema. Sarrawwaan gadiin gallakkise. Achi keessattaan waaqa kadhatu hayyuu turanii. Adbaariin keessa jira. Biyya burqaa Finfinnee, biyya Sarrawwaa Lumee, biyya Gullallee, biyya Dhakaa Araaraa. Dhakaan araaraa jirti bee dhakaa araaraa sanirratti haraama tuufatamee araarraa geggeeffamuu burqaan Finfinneen immoo isin bakka saaqxanii sanii miti bakka Oromoon ganama beekutti haa irreeffatamuu jenne dubbanni aniif deesi jumoon deennaani abbaan malkaa maal jedhee warra galaanii hangafa keenya hangafa keenya galaanii maal madaaciif hangafa abbaan malkaa Gullallee deesis dabalee haa taani jennaan isaan abbaan ja'an galaan yaa qaluu jedhanii jiilli irra nam tokko fidanii nagasaa nagahoonii fi isaan miti amma fi qe'ee keenya tursiistanii galatoomaan hin jedhan. Qe'ee keenyatti gaabbinee isinii kennine jenne. Maaliif jennaani qe'een abbaa qabdi, araddaan abbaa qabdi, ogdiin abbaa qabdi. Qe'ee keenyatti akkam ooltanii oduman jedhiin nu galanii achi booddee dhiisaa siniif isin tolu. Bakka Oromoon seeratti tumate garan. Bakka isin immoo deemtanii dhiyoo kana kan tumtanii waggaa sadii dhagarreechatan. Gandaa jennaan malee nu hooran jennuun gandaa kinootti daakanii san hojjetanii malee bakka jirti. Ijji baddu bakka ijaan baddu. Sanitti oo deebi'e dhakaa araaraatti oo deebi'e deesis dabalee nuu kinoo umuriin isaanii aaraa jiranii waa'ee mana isaanii ilaala, waa'ee jiruu isaanii ilaala, mana isaanii jijjigee mana dabalee ayyuu ilaala, mana maaca'uu duule. Abba Baaragaa'e attitti deemee kan deeme ayyuu galateen Adwaa kan duule manni isaanii kana ta'e kan ormaas hin barbaannu nu Gullallee. Lafa keenya tursiisuudhaaf nabsee keenya kennine gini lafa keenya warra dhabeenu warra Gullallee. Maaloo nama mararru. Kanan lammata immoo yaamamu kan daraanoo na yaamanii rakkoon kee maalii kootuti himadhu naan hin jenne dhagaaniituma calluma jedhan. Ganna barreen gaddaa waggaa baranaati kan dhufne nuti. Amma laal irra caalaadhaan dhugaani bakka hunda akka ga'uudha hojjaan keenya amma warri mootummaa immoo dhugaa sana egaa argan hawaasni kun akka kanaa bakka akkanatti akkana jedhanii dhufanii isin gaafatanii yookiin immoo isin waamanii rakkoo isin himattan sana isin furuu danda'u ture. Garuu warri mootummaa sana hin goone amma isinis hin yaamne wanna nuti yaada isinirraa fudhanne sanarree dhufanii tirree isinirraa mirkaneeffanne isaan amma achumaan hafan isaan isin hin yaamne. Kaartallee naan kennine kun waa suuraa fuulduras kan jiru mana duuba oddoo duubas kan jiru mana ka fuuldura jirus kiyya kana hunda keessa birri 100 akkanaa kennu ijoolleen tiyya biyya ormaa deemaniiti biyya ormaati xinnoo naa erganiitan ishiidhaan bula malee saantibii takkan qabu lafa duwwaan hin jiru manni kanan kireechu hin jiru kanan kireechu narraa fudhatan ijoollee lama micciidha qaba isaaniin jedheetoo deema malee saantibii takka xurataan qabu kiraa manaa kanan qabu lafa duwwaa qabu ijaarradhee irratti wanna hin jiru. Kaartaan qabu miti manni gachanamu. Hin qabu kun manni nafti kaartaan dhoowwatanii maaliif dhoowwatanii mana warra safantu dura jiraa'ee mana warra famuudhaan jiraate kenninu kaartaa jedhama. Manni warra famuudhaan jiraatu kaartaa dhabnaan. Amma abbaan keessan gurmuu ayyuu Faayisaa ayyuu gurmuu ayyuu jechuudha. Gurmuu ayyuu yookiin Faayisaa ayyuu jedhamaa miti abbaan keessan. Gurmuu ayyuudha masgaba irratti gurmuu ayyuu. Gurmuu ayyuu jedhama masgaba irratti. Amma lafti tuni lafa isaan isin dhiisanii too deemanidha waggaa sana. Dabalee ayyuu gurmuu ayyuu cifraa ayyuu cifraanis ijoollee qaba. Kan isaan immoo kontiraata waggaa 30 kennanii akkasumatti qallatee hafu. Kan ijoollee cifraadha jirti ijoolleen cifraa kan akka waan cifraadha. Eecha jiru sana. Karaa meeggaa karaa xarafii maaliti? Magaalaa Booranaa. Xarafii. Dinagdee noo. Dinagdeen hindu intala takka qabu. Ishiinis hinduuti. Shaashii dinagdeetis hinduuti hin jiru. Shaashii dinagdee ijoolleen qabdu ishiin. Hin qabdu. Eechatti duute ishiin asumatti. Asumatti duute asumatti waseefumatti awwaalame. Yoseefitti awwaalame. Innis achumatti awwaalame miti. Dinagdeen achumatti awwaalame. Yoseefitti. Yoseef kan isaati miti gibbii isaatti ture dura. Waseef immoo kan addaan du'e bee maazajaa akkan ijaaramne bataskaan akkan dhaabbanne jedhanii kennaniif. Akkamitti bataksaan inni ijaaramaa jedhanii ta'u qawwumaan galanii ta'u manumsaa keessatti ajjeesan jedhe. Ani hin dhaqqabne yoo isaan ajjeesan jedhe abbaa kiyyan natti hima. Dinagdee kana. Achumaan bataskaan ijaaramee achumaan hafee
lafa bataskaanaa muluma isaatii irraa fudhatan gaa'ee fudhatanii achi wannoo asitti diiganii darabaa fidanii bakka amma abbaan kiyyaa fi dabaleen fi gurmuu ayyubii jiru san achitti ijaarratan achi wannoon diinagdeen duunan diinagdee ajjeefnan achumaan hundumtuu qeesidhaa kanname awwaala ta'e bakka. Nurraa fudhatan kinoo asitti tamudamudanii an kennaniif kaartaa qaban samaanaa kaarimeetiin seensaa kaarimeetiin nu igini wantaa tokko isin agarsiisu malu ni wantaa naannoo wantaa kudha lama keessa wantaa tokko isin kun isin yaada buru jedhanii nu abbaa kiyyaa kennan isammuun hundumaa walitti firaa jiru hunda addaan qoodannee isaanis akka adaabaa eekaafkoo kana jarra fira keenya jarra angafa abbaa kiyyaa sanyii isaaniitu falee gaa'e gurguratee isaan itti wannoo jedhan ani wanna tokkoon gurguranne ani gisee san umuriin keessatti ganaadha taadas nu warasu gisee san digdama keechan jira gisee san gafamaa nutti fakkaatu gini booda irra gaa yoggaa laallu wada tokko baay'ee nutti dhagamaa jira. Rees injineerii calqabee amma as dirasi kan amma kinoo maaxanaa minaamin as jitti wannoo godhan kana jara achi dirasii gaa kun immoo booddesan wannoo horii irra shaggar maalii jedhanii achitti jira amma shaggar warra dargii warra wasii fi gadi caakkadha gisee sanyaa kun caakkadha caakkadha caakkaa booddee immoo maal goone seete abbaan kiyya maal seete mee koottaa as koottaa jedhee lafallee akkanumatti natsaadhaan kenna. Natsaadhaan kenna lafallee natsaa kenna. Jarri immoo kun biyya ormaarraa dhufee asitti qubataadha. Qubataan kun guutuun amma dabaleen aduma 52 irratti kan ijaarame mana qaba qorqorroo mana citaasan qorqorroo irratti kaa'e malee waa takka hin qabu. Dabaleen Abba Baaragaay, Gabra Maariyaam Gaarii, Dabalee Ayyuu, tokkoffaanis Dabalee Ayyuun kun qe'ee karran qabu manni inni itti hojjete san dargiin dhufee innaa xafaachawaለን jedhe. Dabaleen maaca'u duulee jira. Obboleewwan wajjin. Obbolaawwan hunduu ta'anii waraana liibaniif sooddoo qabatanii kana qabatanii maaca'u irraa deemanii iddoo booji'anii kan fidanii kinoo minisheerii qabu. Gaazexuma dargiin nama jabaadha jedhee Itoophiyaan Elard kan jedhu gaazexaa kanarratti Faayisaan kinoo asirratti bahee jira. Abbaa ishiiti gaa'e. Alaala obbolee Quxisuu Dabaleeti Faayisaa Ayyuun kun irratti kan jiru kan gaazexaa guyyaasa laaluu hin dandeechan. Lafti keenya guutuun maal ta'e asirraa kaasee karra qaallurraa kaasee amma Yoosef ga'utti isaanu humnaan jabinaan teechisnee malee isaan hin barbaanne turre. Erga maaca'u irraa deebi'anii booddee nu maaca'u deemnaan Nigist Zawdiituun baastee asitti kan jiranii warra hinoo isaan baalaabbaatota jala deemanii hojjettootaan lafa keenya qochisiistaa turte. Nu gini echatti deemna faranjii wajjin achitti wal falme. Achi dhufne ለባላባቶች ከዚህ በኋላ ባላባቲዳፍ ገሊን ሰሳበሙ አሲቦዴ ለሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ነው መከፈል ያለበት ከስር ከባላ አባቶች ከንጀዱ ደረሰኝ ይቀም ዋንታ ኩለ ተቆራ ፉለተሜ ዋንታ ተቆኑ ዴቢ አመ ደበሌን መነ ኡፍ መሳደፍ ቃንከኖጅ ሲሴስ ቀበሌን ራ ወረሴ ኑፍ ብሪ ኢበቶኮ ቶርባተሚ ሰዴት ይራ ከነሜ ጀርሱንሞ ካሬ ሜትር ይዳን ኩማ ኩዳን ክሬቸኒ ኛቻጅራ ካሬ ሜትር ይዳን ኪኖ ከነ ጉቶ ወማርጊቱት ከነ መድሮት ሳኒት ዳበተኒ ከነ አመ ሳሪስ ገው ከንኬኝ ካናን ቶላን ከንኬኝ ነጅራ ቶላን ፍሩማዳ ከንኬኝ ነጅራ ፍሩማን አቺኑ ጀላ ወረሰሜ ኑ ፕሮፖርሽኒ ካርታው ደመቀብኑሞ ገዴ ቢላላስት መነኑ ገንዳ ብሪ ባፊ ሰዴተ ምናምን ከናርገሙ ለፎቂ ጃር ይላል ኤቻ ፊዴቲ መንመ ዱር ለፍቲ ከንኬኝ ሌላ እኒ ላሊ መነ ከነ ጅጅሬ ሚዳክሰላል መነ ገንዳ ጀዳሜላል ላለ እኒ ከን ጃር ኬኛሞ ዴሚቲ ገረ ዱበት ይላል ጂጋጅራ አከሚቲ ጎኔት ጅራ ላላኪ ነው መን ወረ አዩ መነ ወረ ገነማ መነ ወረ ጉለሌ ወረ አቡሱ መነ ጭታራ ሲቢለተ ባየ ሚራ ኬቸስ ገሌሚቲ ኑሲ አክ ኤርትራዊን አቺራ ዱፌ ኢዮ ከነኪኖ ለፍት ዴቢያፍ ጅራ ኢሳኒ ፈከ ከነሜ ለብሲን ደርጊን ቶር ጃተሚ ቶርበረት ለብሲን ደርጊን ፉደቴ በተስካኖታፍ 4 ኪሎ ኬሎ ጉባት ዴቢያ ጅራ ዴቢያ ኑፍ
maaloo nama mararu kaartaa ugaallee hin qabu proportion jedha kaartaan keenya. Kuni amma laaftoo san argiteeti gaa laaftoo suni achiyyu karaa asirraan ba'anii jedhanii karaa wannoo godhan karaa sanis hin baasne nama biraatti kinoo kennanii karaanis cufa jarri kun gosa keenya bakkee baanillee dhaban isaan kina asirraan akkanatti nutti galakisa funcaan biyyaa ulaagaan isin jedhame asitti kanatti sulamee jira amma kinoo kana haxame Kuni teessan kana kaza. kun sani ani kun suni halaalati yaati kaya wanno qorqorroo amma kinoo wanno Anne shaggate go. shaggate kun maal godhe Ay, dhugaan bakka hin dhabdu gaafa tokko. Obbo Dabalee Ayyuun isaan waaroon kun kinoo gaa aduu masqala deemanii fi waraana maacoo deemanii kana kaawwatanii deemu. Kinoo anfaaroon eeccate. Na kana amma hiikameetti sila jiruuf malee isinitti agarsiisna uleenis teechoon isaanis jira. Obbo Dabalee Ayyuu galatee sarrawaa lumee bokkisaa ejero ellaamoo jaarsoo leencoo yaayyoo gullallee obbo daacii tuulamaa booranaa oromoo walaabu. Kunis obbo Madasiisi ilma isaaniiti isaanuma bichaadha ilma tokkicha bichaa qabanii. Isaanuma kana qofa qaban. Isaanuma kanuma qofa qabanii haaluma jiru kana